Ayyee harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole barnoota har'aatii walitti deebinee jirra jechuudha. Barnoota keenya kanarraa keessatti suuraa gama gaalarii keenyaa keessaa nu jalaa bare akkamitti deebifnee akka argachuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Kana jechuun kiyya suuraa dileetta yookiin ammoo haqame jechuu kootee jechuudha. Kanaaf jechuudha karaa salphaa fi hedduu gabaabaa ta'een suuraa keenya bifa kwaalitii bareeda qabuun akkamitti akka nuti argachuu deebinee suuraa nu jalaa barisan argachuu dandeenyu sitti agarsiisa jechuudha. Egaa kana kan fayyadamnu aappii tokko fayyadamna. Aappii kana diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'a. Salphatti diskiripshinii viidiyoo kanaa jala ilaaltanii buufachuu ni dandeessu. Akkasuma immoo jechuudha warroonni gama chaanal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka sabskiraayib gootan isin yaadachiifna. Akkasuma immoo viidiyoo keenya kan daawwattan laayik sheer gochuu hin dagatina. Gaafii fi yaada qabdan koomentira nuuf kaa'a. Akkasuma jechuudha gama teelegiraama keenyaatiinis warroonni haaraa taatan telegiraama keenyas jooyin godhuudhaan viidiyoo fi liinkiilee maallaqaan bitaman kanneen tola ta'an achirra isinii kennee jirra jechuudha. Kanneen tiraak tahee tola fayyadamuu dandeettan achirra isiniif kennee jirra. Achirra salphatti ilaaltanii buufachuu ni dandeessu isin jenna. Gama biraatiinis viidiyoo keenyas achirrattis daawwachuu ni dandeettu isin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Aappii akkuma buufattanii xumurtaniin al tokkoof aappii ni bantu jechuudha. Fakkeenyaaf aappiin kun maqaan isaa jechuudha footoo riikavar jedha. Aappii kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Okey, obsaan haa eegnu. Sana booda jechuudha Ingilish ni filattu. Sana booda get start gootu. Asirratti waa lama hubachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf iskaan footoo fi akkasuma restore footoodha jechuudha. Restore footoo kanarratti osoo hin ta'in asirratti isin ammoo maal gootu qabdu iskaan footoo iddootti kiliik ni gootu. Sana booda amma lakkaa'ee nuuf fixu obsaan haa eegnu. Okey, akkuma isin agartan barbaadutti jira obsaan eegnu. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha akkuma isin agartan haala kanatti isiniif bana jechuudha. Kun akkuma isin agartan nama suuraa kanneen jechuudha. Gaalariin koo suuraa mana baatu of keessaa hin qabu jechuudha. Kanaaf suuraan kunniin guutuun jechuudha suuraan ofirraa balleessee jirutu akka jiruun baay'ata jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma suuraalee garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kiyyaas ta'e suuraa hedduu jechuudha. Kan ofirraa balleessu jechuudha. Kanaaf haala kanatti fakkeenyaaf isiniif deebitanii argachuu dandeettu jechuudha. Kanaaf suuraa kana jechuudha fakkeenyaaf suuraa kana bakkatti deebisuu ni dandeessu. Akkasuma jechuudha suuraa kana kan isin qabdan malees jechuudha fakkeenyaaf wantoota sooshaala isin daawwattan wayii fakkeenyaaf kanneen gama kiroomiitii haa ta'u yuutuub haa ta'u sooshaala isin daawwattan wayii jechuudha. Suuraa isaa fuudhee as jalaa argachuu dandeettan jechuudha. Suuraa nama saniis deebitanii as keessaa ni argattanii jechuudha. Suuraa duraan isin sooshaala garaagaraa irratti daawwattan jechuudha. Kanaaf jechuudha aappiin kun baay'ee aappii gaariidha. Suuraa keessan haala gaariin jechuudha kan inni isiniif deebisu jechuudha. Waan ajaa'ibaati suuraa jechuudha. Fakkeenyaaf teelegiraama haa ta'u feesbuuk haa ta'u piroofaayilii namaa fakkeenyaaf piroofaayilii namaa yoo ilaaltan piroofaayiliin isin ilaaltan sun jechuudha deebi'e jechuudha gad isiniif bu'a jechuudha. Gad isiniif bu'ee as jala gala jechuudha. As jala deebitanii argachuu dandeettu jechuudha. Osoo gama gaalariitti gadi hin bu'in aappii kana keessaa gaafa aappii kana buuftanii suuraa isin jalaa bade yookiin ammoo footoo isin jalaa bade jechuudha barbaadutti seentan suuraa qara piroofaayilii namaa kan laaltanis isiniif fida jechuudha. As jalaa ni argattu jechuudha. Kanaaf aappiin kun aappii baay'ee gaariidha. Aappii kana laaltanii buufatanii akka irraa fayyadamtan isinin jedha. Dhugaa aappiin kun jechuudha aappii waan baay'ee nama ajaa'ibu piroofaayilii namaa yogguu isin laaltan yookiin ammoo piroofaayilii garaagaraa suuraa garaagaraa yogguu isin laaltanitti suuraa fuudhee jechuudha aappii kana jala yookiin ammoo asirra isiniif kaa'a jechuudha suuraa isin laaltanii turtan. Kanaaf aappiin kun aappii waan hedduu namatti tolu aappii baay'ee yoo fakkeenyaaf wantoota garaagaraa barbaadanii yookiin ammoo duraan sarchi gootanii ofirraa balleessanii deebitanii argachuudhaaf yaalii taasiftanis salphatti as jala galtanii as jala barbaadanii argachuu ni dandeessu isin jenna. Egaa hordoftoota keenya jechuudha
aappii kana fakkeenyaaf aappii kana bakkattis deebitanii fakkeenyaaf suuraa jechuudha. Suuraa as jalaa qabdan gabbuufachuus ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti raayitii irratti guuttanii jechuudha. Raayitii irratti erga guuttanii booda maal gootu as iddoo kanarratti kiliik ni gootu jechuudha. Sana booda jechuudha aappii kana bakkatti deeffachuudha ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ristoor gochuu gama gaalarii keessanitti ristoor gochuu jechuudha. Kanaaf haala kanatti ilaaltanii akka irraa fayyadamtan isiniin jedha. Akkasuma jechuudha duubattis deebitan jechuudha. As jalaayis jechuudha ristoor kan ta'e jechuudha ilaaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma aappiin kun suuraan kun jechuudha fakkeenyaaf quraana amma ristoor godhe jechuudha. Amma ristoor godhe akkasuma jechuudha gama gaalariitiinis yoo deeme ilaale suuraa kana salphumatti gaalarii kiyya keessaas arguu nan danda'a jechuudha. Kanaaf jechuudha hundumti keessanuu aappii kana buufatanii akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Akkasuma jechuudha aappiin kun faayidaan isaa akka isinitti tolus abdiin qaba. Kanaaf aappii kana sirriitti daawwadhaa. Kanneen daawwattanii jirtan ammoo hiriyoottan keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoo keenya laayik godhaa. Gaafii fi yaada qabdan ammoo koomantiira nuuf kaahaa. Sooshaala keenya kan diskiripshinii jala jiru fooloo jooyin gochuudhaan irratti ni hordofuu hin dagatinas hin jenna. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti hammasittuu nagaan nuuf turaa.